Waggoottan darbanitti diinagdeen biyyattii bu'aa olaanaa galmeessuu kan danda'eef diinagdee bu'uura cimaarra dhaabbatee dhiibbaa alaa fi keessaa dandamachuu danda'u ijaaruun waan danda'ameefidha jedhan ሚኒስትር ማለቃው obbo Ahmad Shide. በአጠቃላይ ኢኮኖሚያችን ባለፉት ዓመት ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገብ የቻለበት ዋና ምክንያት waliigalaan diinagdeen keenya waggoottan darbanitti bu'aa olaanaa sababni itti galmeessuu danda'eef dhiibbawwan alaa fi keessaan mudatan hunda dandamachuun diinagdee bu'uura cimaarra dhaabate kan haalotaan hin raafamne ijaaruu waan danda'ameefidha. Gama biraatiin misooma damdaneessa diinagdee keessatti shoora olaanaa bahataniif xiyyeeffannoo addaa kennuun bu'aa qabeessummaa isaanii dabaluunidha. Biyyattiin boba'aaf deeggarsa addaa kennuun hojiin bu'a qabeessa ta'e hojjetamaa turuu kan himan obbo Ahmad Shideen haa ta'u malee ji'a tokko oliif sababa waraana baha giddu galeessaatiin rakkoon biyyoottan addunyaa hunda mudate Itoophiyaas mudachuu himanii kanaafis mootummaan furmaata waaraa ta'e fiduuf humna waloo dhimma boba'aa hordofuu hundeessee sa'aatii 24 hojjetaa jira jedhan. Dhiyeessii boba'aaf mootummaan ji'aan deeggarsa biiliyoona 20 taasisaa kan jiru ta'uu obbo Ahmad ibsanii kanaanis deeggarsi kun gara biiliyoona 300tti guddachuus himaniiru. መንግስት ይሄን ሁኔታ ለመከታተል እንዲያስችል ከፍተኛ የሆነ የመከታተያ ግብረ ኃይል በማቋቋም mootummaan dhimma boba'aa irratti xiyyeeffannoon akka hordofanii furmaata itti kennaniif dhaabbilee garaagaraa irraa humna waloo hundeessuun hojiitti galcheera. Humni waloo kunis qindoominaan sa'aatii 24 bu'aa gaarii milkeesseera. Boba'aan naafxaa waraana baha giddu galeessaa dura guyyaatti leetira miiliyoona 9 dhiyaachaa ture. Gatiin idil addunyaas baay'ee waan qaala'ee fi sadarkaa diinagdee biyyattiis qusachuun murteessaa waan ta'eef walakkaadhaan hir'isuun guyyaatti naafxaa leetira miiliyoona 4.5 akka dhiyaatu taasifame. Jijjiirama diinagdee goorotiin boba'aaf deeggarsa taasifamaa ture irratti ji'a ji'aan boba'aaf deeggarsi biiliyoonni 20 taasifamaa jira. Kanaanis waliigalaan kuufamni deeggarsa boba'aaf taasifamu biiliyoona 300 gaheera. Dhiyeessiin boba'aa naafxaa xiqqaachuun rakkoowwan hedduu biyyarraan gahaa jiraachuu hubachuun hatattamaan bittaa boba'aa taasifameen dhiyeessiin boba'aa naafxaa iddoo isaa duraanitti akka deebi'u murtaa'uu obbo Ahmad Shide eeraniiru. ናፍጣ አቅርቦት መቀነሱ ያስከተለውን ችግር በስፋት ተገምግሟል። dhiyeessiin boba'aa naafxaa hir'achuun rakkoolee hedduuf nu saaxiluu bal'inaan gamaggamameera. Keessattuu waqtiin kun yeroo oomishni qonnaa itti hojjetamu ta'uu hojii alergii karaa si'ataa ta'een hojjechuuf akkasumas dhaabbileen oomisha boba'aa akka galteetti itti fayyadaman bal'inaan waan jiraniif dhaabbileen misooma mootummaa hedduunis hanqina naafxaatiin dhiibbaa jala jiraachuu fi oomishaalee qonnaa gara gabaatti geejjibsiisuuf naafxaan murteessaa ta'uu waan hubatameef dhiyeessiin boba'aa naafxaa guyyaatti miiliyoona 4.5 dhiyaachaa ture gara bakka duraanitti guyyaatti leetira miiliyoona 9 dhiyeessutti akka deebi'u mootummaan murteesseera. Gama raabsaa isaatiin magaalaa Finfinneef Jibuuti irraa geejjibsiifamuu eegaleera. Naannoleef ammoo eebla 22 bara 2018 irraa eegalee Jibuuti irraa geejjibsiifamuu ni eegala. በቀን 4.5 ሚሊዮን ናፍጣ በአገር ደረጃ እናቀርብ የነበረው ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት ወደ 9 ሚሊዮን ሊትር የቀን አቅርቦት እንዲመለስ ውሳኔ ተመልሷል።